Hinaaftuu miqqanyaa dura eessa turte hawwiin bultii jaarannaan gadi baate warra jettaniif deebii Waalaikum warahmatullaahi ta'ala wa barakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota baga nagaan dhuftan hordoftoota kiyya warri haaraa dhuftaniif sheer saabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Koomantii jalatti yaada keessan naa kataba bareeda yaadni keessan isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan koomantii keessan waliin dubbisnaan isiniin jedha. Koomantii keessan kun arrabsitan kana arrabsitanis galatooma kana gorsitanis galatooma. Koomantii keessan dubbisna inshaallah. Namni tokko kan nama fayyisuu rabbumaa naan jedhee naa barreesse kan nama fayyisuu rabbii malee dawaa hawwiitii miti. Kanaaf dawaatti hin amanini. Dawaan yookiisiif qajeela yookiifsii qajeeluu dhaba. Rabbii kan nama fayyisuu rabbumaa naan jedhee jira. Dhugaadha kan nama fayyisuu rabbumaa kan nama fayyisuu rabbuma jennee hin ciisnu dawaa barbaaddachuu deemna dhugaadha kan nama fayyisuu rabbuma beekamaadha. Galatoomii khayriin haadhaamuu keetiif galatoomiin siin jedha. Itti aansuudhaan immoo hinaaffaadha wayii dura eessa turte naan jette. Ani maaliifin hinaafa waan hin dawaa bitee argeef hin dubbadhe dhuguma dubbadhe kan isinii ta'e fudhadha kan isinii ta'e fudhachuu dhiisaan isiniin jedha. Ani dhugaa na bira jirtuun dubbadhe silas dhugaan bakka hin qabdu yeroo amma koomantiin asummoo usku jibduu naan jedha. Galatoomiin siin jedha rakkoo hin qabu. Kan itti aanu immoo us dura irraan dubbattu amma maal dubbatta na jalaa badee jira. Ewa us duraan dubbattu amma duraan dubbattu yalla dura hin dubbattu duraan dubbattu amma maaltu si dubbise maaltu dubbattaa usi dura hin dubbattu amma maal dubbattaa silumaa tawakkaltu alallaa jeeti dawaa tawakkaltu alallaa jettee hin fayyadamtu tawakkaltu alallaa jettee galatoomii jazaakillaahu khayran kayina gorsuu keetiif galatoomiin siin jedha. Warri koomantii dhugaa jettes kan jedhu hin jira kan akka kiyyaa bites fayyadni baay'ee jira jechuudha. So isin warra isii deeggartan kun irraa bitattanii osoo hin ta'in meediumarraan ilaaltanii warra deeggaruudhaan natti fakkaata gama kiyyaan akkasanatti fakkaata. Tole koomantii biraa dubbisu wallaa anis wallahi anis siin deeggaraa naan jedhe obboleessi keenna Khaalid ummu Khaalid anis siin deeggaraa obboleettiin teenya ummu Khaalid anis siin deeggaraa soba naan jettee jirti. So isiin bittee argite jechuudha akkanuma osoo hin ta'in bittee argite ta'uun ni mala jechuudha. Kanaaf galatoomii hunduu yaada garaagaraa kenna ka miidiyaa kanarratti. Anillee akkasuma dawaa irraa xalabadhee wallahi naan fayyisna jettee obboleettiin teenya. Tan akka tiyyaa ni jirti kunoo isiniin jedha obboleewwan. Koomantii itti aanutti hin deema. Waan isin sii kennitu san anuu sii kenna qur'aana rabbii qara'inaan jette jazaakillaahu khayran naadhaamuuf qur'aana qara'umatti hin jira immoo galatoomii siin jedha waqtii tiyya qaali uskuutii qayyattellee galatoomii ni biraammoo kolkole hawwii rabbi jettemoo hawwii rabbi seetamoo hinaaftu ijaaba ijatti hidhattee kijibdaa almuhim taan dubbisuu barbaanne inna anin kijibne warri amantaa giddiidhaan amanaa isiniin jechuu kiyyaa miti. Ani wallaahi alazim hin kijibne ka silallee dhugaan bakka hin qabdu beekamaadha. Namni meediyaa dhugaan fudhatu sobatu dhugarra sobatu fudhatama meediyaa kanarratti. Kanaaf ani hin kijibne dhugaa dubbadhe ka amantan amanuu baattan dantaa teessa rakkoo miti. Ka amantan amanuu baattan mirga qabdan abbaa barbaadan deeggaruu na deeggaraa isiniin jenne an dhugaa jirtuun gabba'ee dubbadhe jechuudha. Kanaaf ka itti aanu akka mukayyifaa hin arrabin akka mukayyifaa hin darbini hoolaa yoo sin fayyanne namoota hedduu fayyaduu danda'a. Namni sharri yaadu akkanuma ani sharri yaade miti. So isinitti fakkaatuu danda'a. Tayyib kun immoo takka muka kaayattee kolfite nama ta'e hin beeku.
way hinaaffaa dhiisii sirraa fokkataa oktiinaan jedhe. Eeshi hinaafee miti ani koomantii ma keessan dubbisuu dhufeen isiniin jedha. Akkana jedhee yaanne garuu gaa miidiyaa irraa rakkoo hin qabu. Koomantii keessan isiniif dubbise jechuudha. Eeshi hinaaffaadha kuni. Maali ati komattu kabiraa immoo ni galateeffataa dhibamtee qorichi si fayyisuu dhabuu miti du'aanuu ni jira obboleettii koo jedhe. Hedduu galatoomi gorsa keessan hedduun galateeffadhu dhugaa keetii wallaahi jedha. Warri bitee argu dhugaa kee wallaahi warri dhugee bitee hin fayyi kan akka kiyyaa jechuudha. Dura gurbaa kanarra eeshi dura gurbaa kana irra ijji si buute moo akkami addee lakki ijji nan buune gurbaa kanarra ijji wayituu nan buune siin jedha. Deebii keetiif akkasii deebisee jira abbaa koomantii. Eeshi warri dhugaa keetii jettanis jirtanii kan akka kiyyaa bitee kanan isiniin jedha obboleewwan kiyyaa abbaa barbaadan deeggarus dandeettanii. Tole amma kallattii maan feesbuukii jala seenne koomantii kana barreessitan. Tole akkasumatti immoo isinis warra deeggartan warri isin deeggarre immoo harki irra caalu warra xalabatu hawwii aan akkana dhukkubee naa kenne jedha. Warri irraa bite immoo parsantii irra hedduu namni si faarsuun agartu. Soo nama biyya biraa ta'e malee namni irraa bitee hin fayyine baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf koomantii isii immoo waliin dubbisna. Walumaan dubbisna koomantii isillee ilaala. Koomantii isillee walumaan dubbisna ilaalaan isin. Tole isilleen koomantii isii waliin dubbisna. Dubbisaan isiniin jedha. Qo'i maa maxxansitaa lakkoofsa. Kan kaafne maa maxxansitan aneeni hedduun yoo irraa kaasutti jechuudha. Baay'eetu jira warra arrabsanis jiran qorichi kan kee akka malee jabaa gatiin isaa maaliif akkas jabeessita gatii jedha. Gatiin akka qaala'ellee koomantii dubbisuu dandeettan. Koomantiidhaan dhugama marra gatiin qaaliidha hin deeggaranii jechuudha. Wallaahi marra gatiin qaalii gurgurachi jechuudha. Biyaans isii bichaa miti dawaa warri gurguru isii bichaa miti warri dawaa gurguru. So warri dawaa gurguru jechuudha. Amma osoo biyya keenya warri gurguru ni jiran dawaa aadaa. Andoom haganan gahu isin sijjammar axxaaraa walitti guurtee waan beeytuuf walitti nannaayiti waan dawaa ta'e waan beeytu jechuudha. Kana dawaan isii akka qaalii ta'e dubbatanii jechuudha. Baay'ee jira garuu isin doktora isin amma isin irra gortan tana kaawwannoo jedhu isin jira. Tole ashi gaa walumaan dubbisna argu jirtanii dubbisaami. Koomantii jechuudha. Sobduu axxaaraa mukaa guurtee sobduu axxaaraa mukaa guurtee kuma nuun jettaa jazba jaa ka arrabsu sun jira. Ani koomantii arraba dubbisuuf miti garuu eshi kijibduu hojiin amala kee hin sirreessine taanan araba amala kee hin sirreessine taanan haweer hin sirreessine taanan poolisii waan akkanan arginan sin dhiisu kan jedhunis baay'eematu jira. Banagaraachillee kana fakkaatan isin jira obboleewwan tiyya guyyaa lamaaf viidiyoo keessan deebii isin hin kennine. Kanaaf kana fakkaatan isin jira warri koomantii na barreessaniif deebii keessan akkatti isin deebisee jira. Ani ofirraa yookaan absiyaa kiyyaa yookaan namni na himeessu ta'e dubbiin sun soba jedhee deebi'ee soba jedha. Garuu ani haana faarsitanii fi miti. So ana faarsisanillee miti dhugama jiru dubbadhe haala kana itti fufnaan isiifis gaarii miti isimaafuu gaarii miti haala kana itti fuftee jennaan isimaafuu gaarii miti jechuudha. Uummata tajaajiluun fayyaa isiitiifuu gaarii miti. Ammaaf garuu duniyaa argachuu dandeessi. Kanaaf koomantii na barreessuu keessaniif galatooma. Hin callisu jedheen koomantii keessaniif dubbise. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga video biraatti walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.